dhaabadhu naan jedhe. Hin beeku waan ta'eef dhaabachuu hin dandeenye. Oduu gaddisiisaa godina Baalee magaalaa Roobee keessatti raawwatameen ogeessa fayyaa fi tajaajila uummataa obbo Waaqoo Kadiir Tukkee irratti bochisuu kanneessaan saamtotaan raawwatamuun isaa naasuu fi gadda guddaa uumee jira. Bochi kun nageenya tajaajiloota uummataa irratti sodaa uumuun hawaasa biratti mufannaa olaanaan akka uumamu taasisee jira. Obbo Waaqoo Kadiir Tukkee ogeessa fayyaa aanaa Raayituu yoo ta'an waggoota hedduuf uummata isaanii amanamummaa fi ogummaa olaanaan tajaajilaa kan turanidha. Keessattuu damee ittisa balaa ariifachiisaa keessatti qindoomina hojjettootaa fi naamusa gaariin kan beekaman yoo ta'an ogeessa fageessa yaaduu fi bu'a qabeessa ta'uudhaan galateeffatamuu qabanidha. Akka gabaasni kun mul'isutti obbo Waaqoon tajaajila uummataaf otuu gara hojii isaanitti imalaa jiranuu buufata konkolaataa magaalaa Roobee keessatti saamtota wal ijaaraniin reebicha hamaan irratti raawwatamee jira. Ogeessa akkasii kan uummataaf bu'aa buusu irratti gochi akkasii raawwatamuun isaa waan baay'ee fokkoo fi nama mufachiisu ta'uun ibsamee jira. Haa ta'u malee qorannoo poolisiitiin akka bira gahametti shakkamaan dhuunfaa tokko bilbila harkaa na jalaa fudhate jechuun sobaan hiriyoota isaa waliin ogeessa fayyaa kana reebsisee jira. Shakkamaan kun waan haka qabu of fakkeessuuf jecha yeroo namni kun reebamu kaameraadhaan waraabaa akka ture ragaan poolisii magaalaa Roobee irraa argame ni mul'isa. Dareen wal ijaaruudhaan namoota nagaa fi tajaajiltoota uummataa reeban kun hatattamaan seeratti dhiyaachuun gaafatamuun dirqama ta'uu uummanni dallansuu guddaan gaafachaa jiru. Yakka kana hordofuun tajaajilli poolisii magaalaa Roobee hojii cimaa hojjeteen shakkamaan ogeessa fayyaa reebsisuun ofii miliqee ture to'annoo jala ooluu isaa beeksisee jira. Ajajaan poolisii magaalaa Roobee Komaandar Gammadaa Tullichaa shakkamaan kun hordoffii qaamoleen seeraa taasisaniin qabamuu isaa mirkaneessanii jiru. Komaandar Gammadaan akka jedhanitti yakka qulqulleessuu fi murtiis kennuu itti gaafatamummaan isaa qaamolee haqaa bira kan jiru yoo ta'u namoonni duulaan yookaan gareen gurmaa'anii nama reebuun yakka ta'uu hubachuun barbaachisaa ta'uu fi gochi akkasii fudhatama akka hin qabne dubbatanii jiru. Xumura irratti qaamni dhimmi ilaallatu nageenya lammiilee eegsisuu irratti xiyyeeffannoon akka kennamuu fi yakkamtoonni akkasii biyyattii guutuu keessatti hordofamanii seeratti akka dhiyaatan uummanni gaafachaa jiru. Gochi akkasii lammata akka hin deebineef hojiin nageenyaa fi seera kabachiisuu cimoo akka qabu dhaamamee jira. Ganama sa'aatii tokkotti jechaadha guyyaa'eetiin hin jedhee asuma naaraa kana dhufeetiin hin jedhe jechaadha gara garfaa deemee maatiin Raayituu illee hin jira achi deema jedheetiin yeroo maan seenu namni wayii humna qabu dargaggeessi dhaabadhu naan jedhe. Hin beeku waan ta'eef dhaabachuu hin dandeenye fiigaa dhufeen mobaayilii naamtaa naan jedhe. Mobaayilii kiyya fide mobaayilii maali? Mobaayilii kiyya kan fuuteetiin jedhe. Ani fuudhee yeroo an jedhu harka haga nyaatee dhugee hin jedhu harka dargaggeessaatiin jechaadha. Kanan jalqaba mirgaa. Ergasii ammas ammoo maal tokko gaafa dhufan mobaayilii sarraqanii ergasii ammallee na dhaye asitti deebisee fi kunuun na dhabdu bakka inni na dhayeetiin jedhee na gartu mul'ata.